السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جبتوا تجارة سمات وجونا كان كيسان بدادا والله بالله العظيم إيمان أكنا بوهين بيكو سبحان الله والله ربي نجام بكدي مساحة جو سلة كرو مير رجرو هدو تكل فاتا كور مير رجرو في كهري يو تساب رجرو له نمني توك والله وارا برد تنبيكا نمني نما تايفي متجافا نما ترياتو نما نجاحات تجرا ككيس إسا نمني رفتوف kan namni rifatuu fi danda'u bakka gammachuu isaati irratti illee gadda isaati irratti illee dubbii isaati irratti illee hojii isaati irratti illee fudhatama nama bira argatu itti jira isinii galte isaa zainu ani wallahi dhugaa dubbachuuf viidiyoo kana yeroo laalu ani yeroo jalqabaa uummata kaayiroo jiboo wallo lalle uummanni kaayiroo kun waan fedhu wallo gadhalle waan nama taphachiisan illee nama booharsan illee waan hedduu isaa wallahi akkana boo hin beekwan himimaan ku fuula kana na guutee jechuu taayimii sa'aatii akkuma carraa viidiyoo gattuu qabeetani sa'aatii misaa kennamutti viidiyoo kana gattuu qajechuudha inna gara yoo warri manaa gadi ba'ee misaa kaayinaan jechuuf deemu an eessa mittaa mul'atu fuulli kiyya kun himaan jechuu osoo hin beekne jechuu minum saalaa qoba qamiiruma isaanii ilaalee jechuu እና hedduu takka ulfaata wallahi nama biyya baqaa keessaa kara biyya faranjiitti achi deemu kan nama boohu ani isaa zaynuu qofa argee kan namnis duuka boohu dhugaadha ol duukaa boohuun numa jirti garuu namoota hedduu geeggeessanii illeedha kinka isaa kun maaf akkas liyyitti jedhe rabbiin nagaa galchee isaa fidee isa maatii isaatitti milkiidhaan haa deebisu maatii isallee rabbiin nagaa walaa agarsiisu namni tokko qalbiin isaa yoo fayyaa taate nama miskiina nama fayyaalessa nama amala qabeessa yoo tahe jaalattee nama sana duukan boottu jechuudha bakka dirqama gaarummaa isaattu akka ati boottu miira kan kee ajaja natti fakkaata hin beekan wallaahi namni hin boonne jira jedhee yaadu koomentii jalas yoo deemee lallaalu namoonni hedduun viidiyoo jalqabarraa hanga xumuraa boonnee jedhan ani subhaanallah boohee geesse viidiyoo laalee geesse koomentii jala seenee laale namoonni lakkuman ta'e san kataan hedduu jira dhugaa amala gaarii qabaatu yeroo tokko wasaaniidha homo qabu keessatti gaarummaan gaariidha gaarummaan ofumaa fi nama itti deem argitan aasuun faallee gaafa deemtu dhiyuma deemti aasuullee jara kan wajjin turani garuu akkana ture gaafas akkanan turre haa ta'uu haa boohanii qophillee inni jira dhugaadha maatiifillee affeertee hedduu bobboohanii gin yoo nagar kun liyyitti hin jedhu waa wayii giddimaa miirri kan kee kun ijji kun maamsi uffatti bar subhaanallah hanga yeroo boolee deemanii dirasi namoota hedduu matri garaa raase viidiyoon isaa jechuudha meebii gaarummaa inni qaburraa ta'uu mala subhaanallah na ajaa'ibsiisa garuu kennami rabbiin nam tokkoof kennu jechuudha nama rabbiin jaalatu namni isa jaalate jedhanii rabbiin nama ofii jaalate irrallee isa haa taasisu rabbiin nagiyaan isaa biyya sanaan isa gahee hojjetatee jijjiiramee nama biyya isaatti maatii isaatti deebi'u rabbi isaa taasisu yookaan nama maatiyyuu yaamatu rabbi isaa taasisu dhugaa biyya baqaa kan keessa waggaa hedduu jiraachuu danda'amu hin beeknu waggaa 7 biyya baqaa kan keessa warra fagaatee jiraate ammallee biyya baqaa lammataatti kunillee biyyuma baqaati bar garuu kunis biyyuma ormaati immoo warra isaatti galaan jiru dhugaa gara laafummaan isaa dubartillee natti fakkaata akka dubartillee natti fakkaata jechuudha dubartii hedduu garaa laafa garuu dubartiin gisee ammaa garaa jabaattee jirti wallahi dhiirota garaa laafa garaa na nyaate baazawee garaa nama nyaata maatiin isaanillee rabbiin nagahan ummaa isaallee umrii dheeressee fi abbaa isaallee umrii dheeressee fi warra nigaan wal argu rabbi sana taasisu asirra maal yaada dhibeetti gaafa biyya kana as deebi'u kanaan dura gaafa suudii deemu an jechuudha gaafa suudii deemu faadariin salaama rabbiin akka raawwii dee quba lamaan salaama tanaan jedhe aariidhaan biraa deeme jechuu maaliif akkan deemu waan hin feeneef jechuudha gaafa marraatan amma dhi'een gadda deebi'u kan isaan wajji kokkolfinee maal jenneetumaan ani hindoon bu'a jeetu niyyaan qabulleedha maaliif bakka hin deebi'a meeshaa bichaa fudhadhee deebi'a inni keessa jira jechuudha xankaarraadha keessi ከዛን ይወልክ በልበለረ ያኑ ጀሪና መርሰዲ ዱአ ሂና ጎደኒ ነቦችሰኒ ጀተኒ ቦአኒ ጀቹ ቢስሚላህ ፋዘሪ ቦኡ አንም ዘማን አርገን ቤኮን ፋዘሪ ቦኡ ደለደ አርገን ቤኮን ፋዘሪ ኪየ ከቦ አርገን ቤኮን ዮ ከነ ቦችስታቴ ወላሂ ዮ ነከሲ ቦሁ qalbiin tiituun deemuu nan sodaatu seetani subhaanallah yaa rabbi kiyyaa ammallee yoo yaadadhu jechuudha yeroo isaan akkasitti balbalarra yaa'anii du'aa hinaa godhaana boochi bakka isaan du'aa hinaa godhan baasii waan gaduma jedhetumaan boohaa garuu booyitii isaanii tun ajaa'ibsiisa kiyya noormaaliidhaan bahachuu boohaa oola kin bakka ninja
azabaman maatiin kun wajjin azabaman wallahi yoom galti yoom gatteetti yoom waaqa dhaabatti yoom gatteetti ilma guddisti yoom galtee heerumtee deetti yoom wallahi kana yaadan maatiin kenna beeytanii kana yaadan baay'inaan warri kenna akkana yaadan amma deemsa kiyya kana keessatti wanni isaan yaadan bakka yoom galti isla biyyu ormaa deemaa oolti bakka akka waan lammatu argaa illee hin jirre itti fakkaata. Amun daafayyuu rabbi hundu keessa nu nagaan haa galchu wallahi maatii warra keenya kun odoo huruuratu odoo akkamittuu haatillee ilmoo yaaddee huruurtu abballee ilmaa yaadee huruuru keessattuu abbaa fa'aa numaan beekaniif bara abbaa kana fa'aa hin beekaniif ijoolleen hedduun abbaa kana fa'aatti xiqqeemiitti qabatanii itti aaranii hin beekaniif baay'ee abbaa kana fa'aa dhiirallee ta'uu wajjin garuu wallahi abbaan namallee akkuma haadhatti dhiira waan ta'eef baqqaarii irraa hidhaan wanni hin jedhu irraan beeksisu malee wallahi abbaalleen akkuma haadhatti. Hedduun faamilii akkanumatti hiraaraatumaan huruuraatumaan kun qabri galee kun immootu akkanumatti wallahi nu wajjin gubachuutti jiranii rabbiin hunda keessaniyyuu hunda keenya nagaa maatii keenya nu haa galchu gammachuu keenya haara galfii keenya maatii keenya haa agarsiisu dhugaa dubbachuuf maalu yoo ta'an maalu haara galfii keenya ilmee keenya arguu barbaadanii gad dhaabbannee nu arguu barbaadanii rabbiin odoo maatiin keenya duniyaa irra jiran gadi nu dhaabee itti nu haa mul'isu wallahi gadi nu dhaabee itti nu haa mul'isu. warrammoo jalaa deeman rabbiin jannatul firdaus haa kennuufi abshiraa warrummaa keessa baan keessa isin jalaa kara fuula rabbii deemanillee qadarumoo bakka ganama hundaafiyyuu katabame rabbii warra jannatatti wal argu isin haa taasisu warroota kaayiroo keessa haftanillee haaraa warri ganaa deemu wadda rabbiin inshaalla biyya bakka kanaa isin haa baasu warra jaalalaaf kabajaadha waloo jiraatullee isin haa taasisu. Malaka jedhun beeku isaa zaynuu kun garuu beeku qophii isaa kanarratti namoota hedduu boochisee jira wallahi laazim ani mimmaan qabachuu dadhabe tiktok irratti mimmaan qabachuu dadhabe youtube dhaqee biyyoo jara laalee mimmaan qabachuu dadhabe jechuudha miira akkamii akka ta'e neencha mimmaan akka keessa har'a hayyama kiyya malee jechuudha ufumaa isaatii gallakkifamee jechuudha kanatu akka daraa dubbadhu na taasise rabbiin nagahan hayaada muraada isaa guutee bakka inni yaade isaan gahee maatii isaa kana umrii har'aa geessaa kennee fi umrii dheeresse nagaan itti adeebisu hunda keenya maatii keenya yaadna maatii dhugumatti waan fedhanillee ta'an maatii nama yaaddi qalbiin maatii keessa rabbi nagaa walitti isin adeebisu obbolee wantiyyaa nagayaan galaa hundi keessanuyyuu narraa dalagite uummanni kaayiroo forex maali jedhansi maqaan isaa maqaan yuutuubichaa forex maalidha forex narraa dalagateerra wallahi laazim iddoo baga bu'ayyuwaatu narraa qalalli jedhe warabbii inni akkasii rabbii warraa fellee achi keessaa isaan haa baasu wallahi lakkaa dhiirillee akka dubartii walitti ni bu'anii akkamii walitti bu'anii iyyuu siqsiqanii wayne garaa nama nyaata warabbal ka'aba garaa nama nyaatan uummanni kaayiroo kun keessattuu gara nama nyaatayyuu bar wallahi. jechuun injiraa miti ummata nagahaati yaada jandaa uumuudhaaf beekama malee wallahi ummata nagahaati ummata salaamii qaban injiraa akkasuma wal jaalatanillee akkasuma wal lolanillee bakka akka obboleeyanii natti fakkaatan hin beeku garuu ummata kaayiroo kana hundi isaanii iyyuu takka allaalan ooluma natti fakkaatan hundi isaanii yoo takka gargar isaan hin baasu na akkasii rabbiin hunda isaanii jireenya baqa kana keessa habaasu kaayyoo isaanii abjuu isaanii haa milkeessu warra bahanillee milkaa'ee warra maatii isaatti biyya isaatti deebi'u rabbi haa taasisu jenna silaa biyya faranjii dhaqanii deebi'u ni ulfaatti rabbiin akka isaan fedhanitti jireenya isaanii haa tolchuuf nullee biyya arabaa keessaa nu haa baasu biyyuma arabaa kana keessallee kanaadaa deemuu ni danda'amti jedhan baasawee jechuudha rabbiin isin yaa laaffisu warri deemuu feetan garuu maatii keessan gala warri maatirraa turtan maatii keessan gala. Zarii maleen tolanii gaafa aduuti biyyoota ormaa kanarratti dagattee teettuuf faamiliin keessa jalaa dhumanii galtu sitti cirraa beeyta. Kanaaf biyyoota deddeemuun ni dhaqqabama. Kanaafuu biyyoota ormaa kana keessa gala biyya laalaa jireenya biyyaa keessatti tasgabbii biyyi keessa jirtu kana laalaa raawwadhaa bakka barbaadan ka'aa deema. Mabtaachuun kalaas. Maal bakka takka asumaan xumuradhee waa hunda galalee hojjettaa yoo galtan homatu hir'ata. Homaa wanni xumuraan hin jiru. Kanarra kalaas galtee aga qabdurratti yoo sabri rabbi sii kennan jiraatta yoo lakki hin jiraadhu haala karaan jettellee fanta shiru fil ardi san deemta kamal gootareema kalaas akka rabbi nama razzaqa qaban. Nagee annaatu rabbolee wantiyyaa dhugaa dubbachuuf misaa kaahee viidiyoo kanas ni waraabee amma misaa kaasuudhaa jechuudha. Like subscribe gochuu hin dagatin abaasawee jechuudha. Nama immoo hin arrabsinaa koomentiidha. Namoonni koomentii kaleessa ustaaz Sa'ad cidha isaa jalatti illee namoonni nama arrabsan. Wallaahi nama hin arrabsinaa. Ana ma asaama hakum nama hin arrabsinaa. Yaada feetan kennuu hin dandeettan garuu nama hin arrabsinaa.
أنا ما أسامكم بس نحن مجرى عرب سنان سنين إيسون أنت جافيو أجري تلتو كيري دلقر دينك أبو تيسن عرب ستان آخرات تسن رافرد وجه الله فندرت تجور فول ربي فندرت تجور ها كان فرد عرب سنا يعني وانا أنا عرب سن كبا ديو سوين تاني بق إيسن ما في قاري متي أنا منهم تكر نبني فيديو كيار لانتون عرب سما متقروس نيف قاري متي يعني سنين إيسو naakasa keessa zeeppii godha callisaa taraa kuuwwan keessan immoo warri hisdiin qabne laayikkachuun dagateedha.